Hi, kam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif habaayatu har'a hojjechuuf kan inni qabadde dhiyaadhe steekii kana baay'ee salphaadhaa fi baay'ee gaarii ta'een hojjedha. Wanti kanaaf nu barbaachisu foonii, qullubbiidha, quunda barbaree, ashaboo, roosmariinii, maajii maraqii jedhu biyya keenya vegetable stock ida zayti wanti nu barbaachisu foonii fi bira qabachuudhaaf immoo dinnicha asitti immoo commeedha, kaarotiidha, baala salaaxaati, timaatimiidha, kiyaaraadha, kunis asparaagasiidha, meessuuf decorationidhaaf immoo akuurii xinnoodha. Walumaa galatti kanatu nu barbaachisa. Warruma kananii walitti nannaqee iddoo itti galuu qaban irratti gaggashini mi'eessine akkamittiin waanuma naannoo keenya jiru mi'eessine nyaachuu akka dandeenyu agarsiisuumaa fi gara hojii wada konyane dabar sitenan lanem duati orcha lubuko garanko gamade rasiti wada konyane dabar sitenan lane duati orcha lubuko garanko gamade rasiti wada konyane dabar sitena lane duati orcha lubuko garanko gamade rasiti 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 gati namni nambas ni narabaste ido hirina ko nafdabate utu sinkabane badena fa sinjala dagofta ko cheten sitafa gati namni nambas ne narabaste ido hirina ko nafdabate utu sinkabane badena fa sinjala dagofta ko cheten sitafa fayeni ko nafdu keti fayeni ko sida fayeni ko nafdu keti fayeni ko sida fayeni ko juchu tandua mitijala like isajedan dua mitijala like Jesus wakike atinafla teofike oh Jesus wakike atinafla teofike abako wakike Jesus adake umama fi non sanke